Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Afuuraa Qulqulluu Waaqayyo tokkoon Ameen. Maatiiwwan Waaqayyo biyya keessas biyya alaa jirtan hundumti keessaniyyuu ayyaanni Waaqayyo akkasiniif baay'atu hawwaa akka jirtanitti nagaan jaalalli isiniif haa ta'u. Maqaan Waaqa keenya uumaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos waamee maqaan ishee kan biraatii hin hafne haati keenya qulqulleettiin Dubroo Maariyaamii kan galateeffamteef kabajamte nuuf haa taatu. Toloonni qulqulloonni duukaboonni wareegamtoonni ergamoonni isaa qulqullaa'oonis hundumtiyyuu akka aangoof aboo isaaniif kennameen kan galateeffamaniif kabajaman nuuf haa ta'anii. Egaa akkuma yeroo darbee barumsaa mata duree seensa barumsa amantaa yookiis amantaan maali kan jedhuun eegalle har'a immoo kutaa lammaffaa isaa itti fufnee jirra jechuudha. Kutaa lammaffaa isaa kana jalatti kan nun har'a barachuudhaaf adeemnu waa'ee uumaatti amanuu yookiis immoo Waaqayyotti amanuu jechuun maal jechuu akka ta'e bifa gabaabaa ta'eetiin wal faana ilaallaa jechuudha. Kun hunduma keessaniif bakka jirtanitti kan isiniif darbaa jiru chaanaalii roobanuuf irraatiin hundumtiyyuu chaanaalii kana yoo subscribe gootan yeroo hundumaa barumsas ta'ee faarfannaawwan afaan Oromootiin qophaa'an qindaa'an hundumtisaa isin bira ga'uu ni danda'u jechuudha. Asumaan akka like gootan, share gootan, subscribe gootan isin affeereerraa jechuudha. Amma kallattiidhumaan akka eeyyamaaf jaalala Waaqayyootti gara barumsa keenyaa irraatti ceenaa jechuudha. Barumsi keenyaa irraa Waaqayyotti amanuu jechuun maal jechuudha kan jedhu wal faana ilaallaa jechuudha. Waaqayyotti amanuu jechuun sirna uumamaa irratti hundaa'uudhaan jiraachuu isaa fi addunyaa uumuu isaa, nama jiraachisuu isaa fi hundaa danda'a ta'uu isaa, gara laafessaaf sooressa ta'uu isaa beekuun ittiinis jiraachuu jechuudha. Akkasuma Waaqayyotti amanuu yoo jennu jireenya isaa fi haala jireenya isaatti amalummaa ibiddummaa yookiis akkeenya isaatti waaqummaa tokkoon qaama sadiin bara baraaf jiraachuu isaatti hojii isaa sirriif dhugaa ta'etti kabaja isaa bara baraatti jaalala abbummaa isaatti kennaa isaa himamee hin dhumnetti dubbii abdii inni kennetti hojii fayyinaa inni hojjetetti kennaa Hafuura Qulqulluutti amanuu jechuudha. Dabalataanis Waaqayyotti amanuun addunyaa kan uume kan bulchu isadha jedhanii amanuu, walitti dhufeenya Waaqayyo namaaf ergamoota waliin qabutti amanuu, karaa Yesuus Kiristoos adeeme nama fayyisetti amanuu, amantaa hin jijjiiramneef hin fooyyonetti amanuu jechuudha. Kun gaafa nun kiristaanota taanee waa'ee Waaqayyo haasofnu warreen filosoofii addunyaa fi himamsa addunyaa hordofan Waaqayyo hin jiruu kan jedhanii morman baay'een isin mudataniirus ta'uu danda'a. Gara fuulduraattis isin mudachuu ni danda'u ta'a. Garuu nuni warreen akka kanaatti adeemanii waliin qabsoo tokko yoo wanna taasisnu hin qabnu. Dhimmi keenya dhimma hafuuraatii, dhimmi keenya dhimma waa'ee amantii fi dhimma waa'ee isa itti amannee lallabuudha. Kanas kan hubachuudhaa dandeenyu yoo laphee sagalee qulqulluudhaaf Hafuura Qulqulluudhaan jabaatee fi cimee ta'ee qofaadha. Kan sanirraa hafe kuma Saaxinaa'eel hangafa ergamootaa ture booddee irra garuu darbatame kanneen jajjaboo fakkaatanii yookiis beekumsa biyya lafaatiin cimoo ta'anii Waaqayyo hin jiru jechuu ni danda'u. Sababni isaa Saaxinaa'eel ofiisaaf iyyuu hangafa ni ture. Garuu ani uumaa keessanii kan isin uume anadha wanta jedheef Waaqayyo aboo isaa sanirraa kaasee warreen jabaatanii lakki nuti uumaa qabna, kan nu uume sinitii, kan nu uume hanga dhufuttis nun gonkumaa sitti hin amannu jedhanii jiraataniif immoo mul'ateeraa jechuudha. Kanaaf Waaqayyo akka arjummaaf gaarummaa isaatti mul'atee waa'ee isaa akka beeknu, waa'ee isaas akka lallabnu nu jabeessuun, nu cimsuun fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Dabalataatiin waa'ee jiraachuu yookiis waa'ee Waaqayyotti amanuun kan wal qabate Siraak macaafa isaa boqonnaa 35 lakkoofsa 24 irratti akkas jedha. Namni seerota isaa eegu abboommii kitaabichaa ni dhaga'a. Kan Waaqayyotti amanu wanti inni dhabuu hin jiru jedha. Namni seerota isaa eegu abboommii kitaabichaa ni dhaga'a. Namni seerota isaa eegu abboommii kitaabichaa ni dhaga'a. Kan Waaqayyottis amanu wanti inni dhabuu hin jiru jedha. Namoonni har'a beekoo fakkaatanii addunyaa kanarra deddeebi'an Waaqayyotti amanuu haa baatan iyyuu malee humni isaan itti amanan tokko akka jiru
eenyumtiyyuu madaaluu hin dadhabuu jechuudha. Yookiin humna isaanii, yookiin beekumsa isaanii, yookiis qabeenya isaanii, yookiis immoo wanna qaban keessaa isa tokkotti of gatanii yookiis irratti hirkatanii akka jiran hundumtiyyuu kan beekuu danda'udha jechuudha. Lafa kanarratti waa hedduu ni abdanna ta'a. Abdannee dhuma irratti yoo abdiin keenya nuuf milkaa'e baay'ees ni gammanna. Haa ta'u malee ilma namaatiif abdiin amantaa isaa caalu gonkumaa hin jiru. Nutis kan nuti abdannu waa'ee jireenya isa biyya lafaa, waa'ee isa qubaan lakkaa'amee umuriin gabaabbatu osoo hin taane, waa'ee jireenya isa barabaraa, waa'ee jireenya isa daangaa hin qabne, waa'ee jireenya isa gaddi keessa hin jiraanne, yeroo hundaa ayyaana eebba waaqayyootiin jiraatan, waa'ee jireenya isa barabaraati. Karaa amantaa sanarra deemuudhaanis barabaraaf akka jiraatu caalaa wanti nama gammachiisu gonkumaa akka hin jirree fi abdachiisus hin jirre addunyaa kanarraa madaaluun ni danda'ama jechuudha. Waa'ee waaqayyotti amanuu ilaalchisee icciitiiwwan gurguddoo mana amantaa keenyaa keessaa muraasa isaan gurguddoo 5 keessatti akkas kan jedhu ni arganna. Isaanis jalqaba irratti icciitii Sillaasee yoo fudhanne kan addunyaa uume hundaa kan danda'u Waaqa tokkicha qaamaan 3 kan ta'e bara baraaf jiraataa ta'uu isaa amanuudha. Kanas yennaa jennu yaadaan yaadachuu, afaaniin dhugaa bahuu, barsiisuu, hojiidhaan mirkaneessuudha. Waa'ee hima kanaan jabeessuuf jecha qulqullichi Phaawulos ergaa isaa gara warra Roomee boqonnaa 10:9 irratti akkas jedha. Iyyesuus akka gooftaa ta'e afaan keetii yoo ragaa baate, Waaqayyo du'aa akka isa kaase ammoo garaa keetti yoo amante fayyina bara baraa ni argattaa jedha. Nuti kan amanne, nuti kan waaqessinu waa'ee fayyina bara baraa, waa'ee jireenya isa bara baraaf malee isa biyya lafaadhaaf akka hin taane jabeessee jala mureetu nutti himeeraa jechuudha qulqullichi Phaawulos. Akkasuma icciitii nama ta'uu keessattis qaama 3 keessaa qaamni tokko ilmi foon uffatee nama ta'ee dubroo Maariyaam irraa dhalachuu isaa amanuudha. Kunis uumama addunyaa dura abbaa irraa haadha malee, akkasuma abbaa malee haadha irraa dhalachuu isaa immoo bara boodas kan amannu ta'uu isaadha jechuudha. Icciitii cuuphaa keessattis gooftaan Yesuus Kiristoos fakkeenya nuuf ta'uuf jedhee waggaa 30 isaatti laga Yordaanositti harka Yohaannisiin cuuphamuu isaa fi namni icciitiiwwan olirratti caqasame amanuu hundi maqaa Abbaa, Ilmaa fi Afuura Qulqulluutiin cuuphamee Sillaasee irraa ijoollummaa bara baraa akka argatutti bishaan argamuun suuraa hin mul'anne akka argatu, cubbuu isaas akka dhiifamuuf, diiyaabiloosiin akka ittiin mo'atuuf, mootummaa Waaqayyoos kan ittiin dhaallu ta'uu isaa baratee beekuu akka qabudha jechuudha. Icciitii qurbaanaa keessatti dabalataan kan foon koo nyaate, kan dhiiga koos dhuge jireenya bara baraa qaba akkuma jedhu itti amannee fooniif dhiiga gooftaa nyaatnee dhuguun jireenya bara baraatiif qopheessuu isarraa eegamaa jechuudha. Dhumarratti icciitii du'aa ka'uu keessatti gooftaan namoota mugan hundaaf hangafa ta'ee akkuma awwaala keessaa ka'e, akkasuma ilmi namaas foonsaa kan du'ee tortore hunda ka'ee jireenya bara baraa ni argata. Warri cubbuu hojjetan akkuma hojii isaaniitti ni adabamu jechuu amanee fudhachuudha jechuudha. Egaa Waaqayyo arjummaa isaatiin nu kakaasee kan nu jalqabsiises kan nu xumursiise galanii ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Haga kutaa isattaanuu wal arginutti ayyaanni Waaqayyo Abbaa, jaalalli Ilmaa, kichumaan Afuura Qulqulluu, kadhannaan haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii, eegumsi ergamoota qulqullaa'oo, kadhannaan raajota duuka bu'ootaa, bartoota abboota qulqullaa'oo hundumaa biyya keenya Itiyoophiyaa, amantaa keenya Kiristaanaa Ortodooksii, uummata kiristaanaa mara biyya keessaas biyya alaas jiran wajjin oolee kan bulee nuuf haa ta'u. Galannii ulfinni Waaqayyoof haa ta'u.